Akkam kabajamtoota daawwattoota keenya United States kutaa Maryland keessatti argamu as University Maryland keessatti ijoolleen Oromoo biyya alaatti dhalatan biyya alaatti guddatan aadaa isaanii guyyaatti kabajan as galmana duubatti argitan kana keessatti namoonni walitti qabamaa jiranii dubbii ijoolla bataarraati. Miseensonni waldaa dargaggoota Oromoo biqiltuu DC qophii halkan bilisummaa jedhanii moggaasan torban har'aa jechuunis bitootessa 18 dhiyeessan irratti shaggooyyee tirrii ragada uffata aadaatiin faayamanii shubbisa aadaa Oromoo daawwattoota gara 250 ta'an galma keessatti argamaniif dhiyeessan. Kaan walaloo dubbise. Dargaggoonni kun lamaan immoo seenaa Oromoo keessaa amma tokko barreeffamaa fi suuraadhaan deeggaranii dhiyeessan. Bara 2015 waggoota 7 dura jechuudha warra dhaabbaticha bu'uureessa keessaa barattuu Dumbushee Tolasaa takka turte. Waan qophii akkamitti diaspora kana kan Washington DC naannoo jiru akkamitti walitti akka fidnu horiif biyyaaf akka guurru hiriira akka baanu waan akkanarra baay'ee murteessaa ture. Namni baay'ee seenaa isaa dagataa garuu nuni seenaa keenya ibsinee namummaarra biyya kanallee kan jiraatanii argisiisuu fi waan akkanaa goggoochuu fi Oromoon eenyudha maqaa Oromoo guddisuu maqaa Oromoo ulfeessuuf kan baane of Oromoo taatee waan Oromoo yoo dhabde ofii kee hin beektu jechuudha. Kanaaf adillee akkasittan guddadhe Oromummaa namni baay'een hiriyaan kiyyas Oromoon hin jiru kan seenaa isaanii hin beekne ofitti dhiyeesse seenaan barsiisa kan haadhaaf abbaan kiyya na barsiisanii jechuudha. Keessummoonni argaman hawaasa Oromoo naannoo Washington DC irraa irra caalaa dargaggoota akkasumas immoo hiriyoota isaanii saba kaanii turan. Akka qindeessitoonni sagantichaa jedhanitti saniif qophiin isaanillee afaan Oromootii fi afaan Ingiliziitiin geggeeffamaa ture. Bareedduu magaalaa waan si himaa dhaggeeffadhu manaa si beeka. Waan hunduma si kun maalu. I'm gonna take you home. I'm gonna teach you English. I'm gonna teach you al-Lughat al-Arabiyya, Afan Oromo, all the languages you want to know. I'll show you the stars and how everything is perfected just for you. Waggoota lama dura kutaa Texas irraa gara naannoo DC barumsaaf dhufuusaa annatti hime dargaggoo Abdiisaa Muusaa shubbisa akkasumas immoo walaloo dhiyeessuudhaan saganticha irratti warra hirmaate keessa'e. Dhugaasaa beeksifachuuf qaanii lubbuusaa kenne ija koo boo'icharraa tasanaga naannoo. So asitti mana barumsaa Montgomery College jedhama deemuttiin jira. Meejarri kiyyalleen IT dha akkuma beektutti namni irra hedduun dargaggeessi amma IT keessatti hirmaataa jira. Duraan dursee gartee waneen asitti muufa dhumaan ni beektaa wannummaan nu hundaa wasi waliin dhufe irra hedduun keenya keessee gubbatti hojii performii godhaa jirru ijoollee amma takkaa fi lama duratti wal baranneen jechuudha. Sababni gartee nuti wal baranneefis sababa Hacaaluuti jechuudha. Gaafa Hacaaluun gartee gaafa kan wareegame nuti dargaggoon hedduun walitti dhufnee aadaa keenya cimsuudhaaf takkaamu protesti godhu haala adda addaatiin wal cina dhaabbachuu turre. Eegasuma booda gartee maquma saniin obboleeyyitiin walitti dhufnee walitti jabaannee eegas booda bakka hoggumaa wajjuma jirre. Irra hedduu nuti gartee akkuma beektutti akkuma armaan dura siin jettillee isteeta biraatillee ni deemna. Asuma Washington DC kana keessattuu bakka hedduu deemnee gartee aaduma keenya mul'ifnaa jechuudha. Oggooggaa paarkillaatii wayitti hoggaa dhufte nu spiikara fidee dhaabbatee achitti daansii godhuu nu harkitaa jechuudha. Bakkuma hunda jira. Kanaaf namni hedduun nu dhiyaatee nu laalee gartee waa'ee qophii keenyaa hoggaa himnuuf dhufnee isin laallu malee hin ta'u yaada jiru gartee dhufanii asitti nu laalaa jiru. Hirmaattota keessaa saganticha akka itti ilaalan gaafadhe. Ani Dureettiin jedhama. Sagantaa irra dargaggoonni dhiyeessan kan akkamitti ilaaltan? Sagantaan isaanii baay'ee namatti tola baay'ee jaallanneerra amanuu waan hin danda'amnedha ijoollee takka waan akkasitti nenne garuu ijoolleen baay'ee namatti tolu isaan jajjabeessinaa uummanni kana bakkee jiranillee akka isaan jajjabeessanii isaan gaafannaani.
Fitsum lammaa jiraataa naannoo Washington DC yeroo dheeratii sagantaa dargaggootaa jimaata darbee geggeeffame irrattis waltajjii warra geggeessan keessa tokko ture. Ijoolleen jalaa dhufan akka itti qophii godhame irratti hirmaatan arguun isaa gammachuu kennuufi ibsa. Waan baay'ee nama ajaa'ibu ijoollee kana heddummaa isaanii kan hin beeku daa'ima ta'anii waggaa 14, 13, 12 ta'anii tura kan hin beeku garuu har'a guddatanii responsibility oromummaa fudhatanii har'a of danda'anii Oya DC yookiin organizationii using dargaggoon DC keessaa geggeessu hogganaatti kan isaan jiran. Kana jechuun maal mul'isa fakkaate? Kanaan dura namootni dadhaban afaan Oromoo guddisuutti aadaa Oromoo guddisuutti namootni dadhaban dadhabbiin isaanii lafatti baduu dhiisuusa as ga'uusa kanaan dura baay'ee xiqqoo ture lakkoofsaan har'a garuu akkas baay'annee namoonni baay'atanii seenaaf aadaa Oromoo akkasiin waliin unachuun isaanii yeroo argu hedduun gammadaa yoo duraa kaasee keessa waan hin turre jechaadha. Dargaggoo Abdiisan hojiin isaanii ofii walirraa barachuu dhaloota dhufuufis fakkeenya ta'uu akka ta'e dubbata. Nuti akkaataan nutummaa itti jiraannu haala jireenyi keenya hundinuu wanta irratti hundaa'u aadaa keenya irratti hundaa'u. So aadaa jettee Abdiisaa jettee Oromoo jettee Abdiisaa jettee ta'u ijoolleen nu jalaatti illee nu laalteeti numa jalaan gattee itti cimaa jirte jechuudha. Dumbusheen amma kolleejii keessa baratti. Sunis yeroon akka miseensummaatti waldaa dargaggoota kana keessa turtuu xumuramaa dhufuu agarsiisa. Jala deemeen gargaara advaayisii tan kennaa waan akkanaan godhinaa waan akkanaa warra jala ufu'ee ani ammallee keessaa ba'an jira sila guddadhee fi garuu waggaa 15 turuu keessa kan dhaabne ani 15 ture yoo kana dhaabnu wanni kana kanaaf amma ani 22 so keessaa ba'an jira.